raro gitamu. Mana sirra. Matan sirri jiru man nabi marade gatai. Mo nyata kesan jisaramu. Gatai kabaja. Matan sirri jiru ati sinje duam be tungkap Sumayya Saidin kuni borusa warra takkadi. Kesa bayi jadi barnota guddaalee shirra argadhee jira. Barnoota guddaa argatte. Daaman abbaa sabke barjira fudhadhu barika. Kan hin badee maal sila abbaa sabke barnoonni mee rabbi jedhe abbaa sabke bar dhiise tamma. Maara moolin noofu fedhe. Amma siirraa maal barnoota. Sira fuudhe daaman jalaa guurattee deemuun guuradhu jedhanii. Maa iyya mashiin ala fuudhan beeri gandaa maasitti taphatti mucayyoon luqqaatuun kun maasi jala deemti siin jedha namni. Yoo dhugaa isa fayyadu taate. Maal fayyadummaan kana gee mana keetii si baasee abdiin nama narra. Abdiin abdii durii natti ta'uu didee abdiin haasa'ee taphatee jedhu sun ni macallisa nama lola magartuu yoo maqaadhaan immoo ni rifata na viidiyoon immoo dhibbaa viidiyoon irraa martee jirti waan na gootes waan na godhanis wanti hin beeku takka hin jiru maaliif iyyuu aniin kuni dawaa na goote dawaa hirribaa natti goote natti taphattee oguu ati natti himtu sana osoo si dhaga'ee jiraadhe jedhe baay'ee itti gaabbe. Obbolummaa isaaf yaaddeetiin hin taate dubartoota mana keetiitti hin galchiniitii fidii asana biratti haa boqotanii haga mana argatanii jedhiitiin mana ittiin malee. Maal hojii si bira boqotu maa tokko maal qabu isarraayyuu soo gaa'eroo gara keetti fidatu edda. Waa biraa qabu. السلام عليكم عنك ورشونه أحمد يسمعون حبيبي سلام عليكم. السلام عليكم أشما أركفوني كبجمتو تاف أردفتو توانكو شو جرجرتو بك جرتان تناجيني كي يسنا أقبو سنين جتة يرون كيس جرو يرو رمضان جولين هدوني أمانا ستهاتو أبا مناكيت اللي هميتي أبدي قرساني وفتك أبا جتاني جرتو Egaanillee waan isinnaan jettan kana guute abdii waamee jira. Uumatti ga'anillee abdiin kun ogguu dhufee kaameeraa kiyya dhofkadhee gorsi akka isinnaan jettanitti gorsa kiyyas gaaffii kiyyas waa hunda kaameeraa hafootti gaafadhee isinillee akka isin dhugaa kiyya naa bartan fedha hordofaa isiniin jedha turtii gaarii. لا قبين تو هاي تدفع زانو قانيتي ما نوع هيا قبو يبدي لا وانا اللي فاجرني ده انا ما ساعتي كان عباس كيفر انت جني بيك ودياتي وانا شوف ابني يا اكي افا اورمون بيتهم بيت هلا سو نون تنتيم كمان يا تافي ميت ما لا تكتلو الا ليني قبو يا دوتي سيرنا ايما نماتي ستي هاسا انا ما كسي وامي اللي امن اللي متى نغرغلجنا ني ما نتيم تو قبدو مري وان ستي موان غدا قبا عباس كيفر اللي فاجرني لا ربي نغني تيت ما نقول غتاي نتيم وان نتيم ايش يقول لك يلوري نعوذ بالله من الشيطان ما عليك نمنين كل يوم وانسي عادي ستيرو ما لولته فرقتك انده an fayyummaa keetiif si yaadee namarraa dhaabbadhu nama amanini beeru margite hojjala noofiini siin jedhe malee waan biramee waan siin jedhe tokko qaban. Salaamu alaykum salaam. Kun nagami? Jirra. Isa mata tabisa. Nagami? Ayatu. Iya. Naga. Istar kan. Nagami? Kota itu. Gapu nyata di mujan nadi ke nyatu mana? Mana di jama nyata? Beku kan nyata nyatu. Wan sindala tanum beku sinu nama lu ada kuno kata lo lajra. Nama nyata jenne di sini jamaah itu nama ante bahasa kita. Nyata jadi mana nama? No si anu mah azan nazana itu. Gapo ulu kata. Kasa kan. Yalla. Aku lagi. Ya tadi. Halin sih. Bagus. Bismillah. Resa lagi mujan. Baik. Ayo saya bisa. Maal kok itu asitan yang ada lagi jiru nama kadate nyata kami tiara gapuinya tu mana rapi di sini. Nah lu kat barang. Ya Allah gatai gapui thai mana bade kas waratu. Mana aku mau jenazah tu resi lemen sih? Naga mati jira tu isi. Abis nyata tunggu iskanya. Gapu apa abdi? Nyata. Leh mana? Nyata kalas. Lesh? Leh nyata. Ayo sebukul lonzen. Lonzen. Mana lonzen? Lonzen mana entah mana. Abdi. Nyata mana? Mana tonu mana kana ko bayro kami ganda karate nyata tiba dia nasiwan mana nasiwan. Ana mau acira kita nyata sambusa tu kucing. Ma futar tare ganda ba kuma no ko pese silai.
يا ربي ما نبون جانا ملا كمي في دليل دوغانو يمكن جاكن ادي ام سيرتي فداني ريوان جنو Ini ambume. Nurra ambume nje. Ambume ka mal re midan ke saninya du gadimbu jere yo sudah gati bobata Boleh sekali. Ya Abbas Abke bani Ramadan ni wannan anan maduwar bacho siniri ni kan nyata lakanya nasin jeda ni Mama mama yang jeda jadi berjinya nak nak ya isin tuan na ko ta adu be ka sajin fatwa ma si go deme Wana ni peni masuk gol deh sih. arki ne wan ko ta sumayya waji wani sin daradde ana tu be inda gande amma sitta jamira rabbi yadi sin rabbi na rabbe nan sabko yiti mashi jida Asal aku kul. Tilo. yalla abdi ani wansi go de takkasin gabu sumayya kana wansi jede sin gabu anin kuni lakki namarra dhabbadhu si ati diina ke male firri ke hinjiru magala kana keessa ya abdi ofeegi sin jede male me mal masin jede me masin jede basi dubbadhu kana na goote ama ma la anama wan Nayyi sumayya kana masi go de basi dubbadhu abdi anin kun barama kan dirqama ni yusi waame si kadade si waame tokkofa kabaja ordoftoota kee fi ordoftoota kiyyallee namni guutuun amaana sitti haa ta'u mucaan kun akka hin miidhamne waame ofi gorsii anan immoo keessaan illee si gorsee waame illee si gorsee kan naggafee iyyuu na arrabsee bara arrabsoo hin jirre narra kaa'esii Maal inni hayyuu nama guddaa miti nama gorsa barbaadu inni. Akka nama abdii isaa yaamee wajjin faxarraa naan jettanii yaame maali wanni inni qoonqoo nyaachuus dhufamu hundi adda ta'e maali? waan ani dhufu kaasa beekasa gaafadhu qabu maana maal na gaafatta Maaltu jira abdii isaa wanni hin beekne maal si goote? lakisin durmayu rakko guddaa na Ei bisi si hojjetu qoonqoo nyaanne tiniin qolla keessi gabbu. non waan isin goote osoo hin taane magaalaa kan keessatti waan namni godhe nyaachoolee nama gorgochuudha guddaa kanaafuu yoo ani gorgochuudha Maal si mudate jira? waan mudate jira waan guddaa maal koon qabdooti inni quban qabu magaalaan ala jirtan isin jedhe basa kee bara Ani wanni ani beeku miskiinummaadhaan mana isaa namaa kenneetiin mana isaatirraa bahee ala jiraachuutti beeka. Ayiwa kala qo'a asirratti hammate dhaabbadhuuti abdi aniin kun amma mee hammeenya kee guyyaa tokko kana jette haati sakkee barnaan jedhani dhiifama si gaafadha ammallee anammallee immoo ati nurraallee dheenfitee isin arguus hin fedhu jette ishi jedhe dhiise waa hundayyuu ammallee immoo ani namoonni bakka waan koo si caala namni abdii kana dhiyaatu hin jiruuti waamiiti gorsi ofitti waamii gorsi nama hin qabu fira hin qabu inni magaalaa kana jedhannullee fira keetimee maal si goone abdi ama maali reere Gabbu'ii nyaadhu Anyaata maal asii namaatti gata si nyaanne si jette magartuun dhamaatuun si dhamaafte sila dhamaate atuu yoo fi keetii fuyi. laan naga jira osoo dhama eetiin haa bilbiltee yeroo jettan maaf Ishii nyaadhu mana akka namatti hin nyaatee jira kuufeera alhamdulillah Maa nyaatte mee? Yaa buleen keenya talatti Abdi yeroo nyaata Ramadaan abbaa rabbi. sakkee nyaata nuun nyaata abbaa sakkee lama osoo sicheetu sibirratti nyaadhaa. laa nyaata abbaa sakkee Ati kabajaa namaan qabdu abdi. Ana haadha ijoollee namaatti ber kabajaan si waame mana kiyyatti kabajaadhumaaf gabbuu iti nyaadhu. Sakkee golleen si kalli yakul ma'aana saani bakka. adda ma akkam hin fedhu Maali ana na shakki taanan? Abdi. anama si shakkasin jedhee Hayyee anama hunda magaalaa kana waan nyaatu jette bar. anama Ayi waa tokko bareeda gooteeti amma dubartii shakkuu gaarii gooteeti nyaanni homaan qabuuti gabbu qoonqoo wajjin nyaanna. Jaanallee dhiisa. Isa gubbaa jira. Mee ani maal godhi siin jedhe boleessi kiyya. Gabbu tinatti dubbate Maal si godhee? abdii isaa waa gootee jechaati illee mufachiiftee waa kana. Maal godhanii sumayyaadhaaf dhaabbattee sumayyaa sumayyaan rabattee. akkana sumayyaan likkii jirti sumayyaan maalii jirti Bar abdiin kun akkanumaan lola malee lafaa ka'ee nama keerii isaa yaadu hin beeku malee namni akka kiyyaa keerii isaa yaadu hin jiru dhugaasitti himaa jechuudha. Fayyaa kana baranii dubartoonni ishiirraa fakkeenya fudhadhaa jedhe namni keenya immoo gara gandummaa gara sabummaa fudhate anallee na arrabsaa irra dhuguma rabbii dubbatuudhaafi ani immoo abdii maal jedheen sumayyaa sa'idiin kun boruusaa warra takkaati keessaa bahii jedheen ani immoo dhugaadha har'allee borullee sumayyaan hin jaaladhaniin kabaja barnoota guddaallee ishiirraa argadhee jira bakka kanuma jedhe malee ana egaa barnoota guddaadha argatte daa'imman abbaa sakkee barjira fudhadhu bari kanuma hin badee maal silaa basakkee barnoonni mee rabbi jedhe abbaa sakkee bar dhiise atamma isiin aanan jechaaf jedheeti dhiise ati sanuu miti maarree moolin noofu fedhe amma isiin irraa maal barnoota fudhatan yoo inni irra fuudhe daa'imman jalaa guurattee deemuun guuradhu jedhanii maa ayyama ishiin ala fuudhanne isi bakka ammaaf jennu ajandaa waa'ee sumayyaa soon taane garuu aniin kun si yaadeenii beerri gandaa maasitti taphatti mucayyoon luqqaatuun kun maasi jala deemti siin jedha Yoo dhugaa isaaf yaaddu taate
maaliif fayyaalummaan kana ga'ee mana keetii si baasee jedhee na arrabse tabbaa sabkee barate beelala gaafa amma dhufte barate asin jirtu na arrabse abdiin bilbila na arrabse gaafuma duraayyuu na lolee abdiin nama na arrabse jedhi kaati nyaadhamma nyaadhaan dubbii yoo bolummaa isaaf yaaddeetiin hin taate dubartoota mana keetitti hin galchiniitii fidii asana biratti haa boqotanii haga mana argatanii jedhiitiin mana ittiin malee maal hojii si bira boqotuu maa tokko maal qabu isarraayyuu soo gaa'eroo gara keetti fidatu edda kabira qabu isa nyaata abdiyani dhiifama siin jedhera dhiifamallee siin godhe naan jette amma ammaas deebitee moo inni dubartoota qulfii kekeen dabareedhaan dubartee dhiirtisuma isaaniitti argite gabaabdisuma isaaniitti ati maali atama abdii dhiisaatiin kunuu maal jechaarta filannoodhaan gara biyya fidi maalta maal goota ati dubartiidhaan mire laa hin fedhu dubarteechumatti geeffadha bakka biraa malee ganda biyyan fidiinaa akkasumayyaa kanaan isaafuu lolaa jirati immoo ganaa ganda ayyee isaan maaliif namaaf tola ooltee miskiina gararraa tola nooliin mucaa kun waan godhanii karbaalessanii hin agartu ammallee gara abdii kana kabajaa guddaa qabaa fi akka inni na arrabseef akka inni na godheef waamu ture garuu immoo dhiifamaa jedheen dhiifama naa godhe hordoftoonni immoo ijoolleen hedduun sii cinqamaa jiran abdi ati waan akka yaaddu garuu mataan nagaas hin jiru dubbattees nama amansiisuu hin dandeessu manarraa dhooggatamu maal naasirraa dhugu mataan sirrii hin jiru maan namni maraa mataan sirrii jira dhugu moo nyaata keessan jijjiiramu gattaa'ee kabajaa mataan sirrii jiru ati sin jedhu waan beektu hin qabdu mucayyoon jaartiin hajjii mana hariite ati magaalaan ala iddoo niitoorkiin hin jira turtee dhufte sin jedhe abbaa sabkee bara mucaa mana hari'anii ganda namaa jiru ergama magartuutti fidan abdii waan akkam beeku fayyaalummaasaa qulfitti kenne namittiin sanatti maal jechaanii jirti amma viidiyoo qullaa waraabame si gadhiisaa jettiin abdiitu kana godhettee yaadda reeshii sidhaan suutu waan akkasiin jira kun shira malee kana lolaa fane abdii kana lolaa inni garuu narraan fa'a kanaafuu maalaa godhuu jettan kanaafuu maalaa godhuu jedhanii yoo si danda'amete akka heerummaatti akka obbolummaatti ganda sheekaa geessi itti aanee immoo mana sanatti akka hin deebine jechaa jira nama manuma isaa sana haa ga'u mana sana gurbaan kun waan ijaartiin qabniif dubartoonni garaagaraa isa waan hin taane keessa seensanii isatti dabalamuudhaaf shira adda addaa dalaganii kiniinuma hin taane liqimsiisanii yookiin dhugaallee ta'uu danda'a mucaan kun waan of beeku hin qabu ani kanaaf lolaafii jira shakki qabu ati waan akkana dubartuun goote hojii goote sun dhibbaan dhibbatti kalaas kunoo wannummaa nyaata diduu maali naaf feeraniitti bishaan dhugu keessa inni riba naa buustee harrafee oolu akkasitti dubartii biraa biyyoona fakkaata isii taate dhufee waan akka waan isii yeroo waa raawwatte akkas viidiyoo garaawanii akka waan kanaan mana namaati waa nyaachuu inni diduu kanaa maala anana shakkita abdii ani siifuu lolaa jira magartuun arrabbiin shinne arrabsite soo agarte bilbilaa jechuudha maaltu si galchee waan abdii dubbatan ganaa abdii boolla buusuuf deema magartuumatti hin dubbatin aywa kanaafuu amma ani manuma sanatti hin deebitu siin jechaadha mana keessanatti manuma keessanatti hin deebi'in maaliif shira hangana ga'u gasarratti dalagamatu maaliif ofirratti jallista seeritti godha jechiin soomana seerii maal itti godhan abbuu ati musliima miti ofirraa shakkitaa waan akkasii inni shakkiin mucaan nagaan jiru naga jira naga sun jira ni akkam ta'a annaan rabsinaasi abdiin akkasii amma dura la annaan nuti na seerii kan itti godhan dirqiidhaan itti heerumuudhaaf deemti moo maal dirqiin jaaladha abdiin maalmaaf sabboontuutti si kee sabboontumarraa maal qabaa ana fuudhuu qabaa akkasii fuudhummoo ana sii godhaa jettee jaartii hajjiitu kun akkasisa godhe kun rakkoo mana keessaa warri ollaa isaallee itti kalaalan taate ollaan akka baree ollaan isaa hunduu maraataa siin jenna hajjii jaartiin galgalaa ganama mataa keessa tumti abdii mana hariite gartuutti fidde abdii akkati jaalattu anas sii godhaa dhibbaan dhibba itti kan akka hiriyaa tokkootti abdii san nama nagaa akka ta'e nama akka nama hin geenye nama kabajee nama kamiyyuu wajjin akka jiraatu dura kan qabatamaan immoo wanni ani beeku dubartoonni adda addaa akka naannessan akka mana isatti dabalamuu fedhaniin beeka. Tamam. Kun immoo filannoo isaati. Yoo inni illee immoo ani filannoo kiyya jedheetiin dubartoota qulfii kenneetiin manatti yaamateetiin tapha ayyama isaatiin alatti viidiyoo mana isaa kaameera mana isaa keessatti qo'isaniitiin hanga viidiyoo irraa waraaban takka ga'e kun waan biraati abdiisaan jijjiirame abdiisaa duriitiin jechaan ifatti lola osoo hin taane waan jiru itti dubbadhu. Lola miti bara nammallee. Lolu jira. Mucaan kun akka miidhamne maal gochuu qabnaadha nama. Jireenya isaan irratti murteessaan isaa akka obboleessa tokkootti anillee hin gorsaanii
inni filannoo heddummeessaa filannoo namni filannoo heddummeessu immoo akka isaa kanatti kophaa amma akka isaa sana durii kanaa filannoo heddummeessaa hin jiru mucaan fayyaan qabu barate maal taate basaftee bara jireenya dhuunfaa nama hundatti baasnee dubbannu abdii of eeggadhu nama hunda namaniini anaa kana laaltu nama hunda keessaa ba'ee kan kophaa jiraadhuuf jireenyi kiyya akkan boorofneefi jedhee baay'ee gorsaanii ture nama hedduutu mucaa kana dogoggorsiisuuf deemaa jira akira mama manaa baasanii video sirraa waraabne video kee gadheemna jedhanii mucaa sodaachisaanii jiran atillee akka obboleessa tokko furmaata godhii fi hordoftoonni keenyallee cinqamanii namni hedduun bilbila abdii naa kennu. Dogongorri isaa guddaan dubartii makkamiyyuu ta'e ka obboleessa isiin beekne ka obboleettii isaan beekne inni jaartiin qabu dubartii fuudhee manatti hin galu dogongora isaati. Dogongora. Kamiyyuu haa taatu jecha. Halkan yoo taate kararraa fuudhatanii halkan takka bulchee halkan lama bulchee. Maal hojii halkan lama bulchaa halkan tokko maaliif maal gorsaanii jirta mucaa? Daqiiquma tokkoof mana isaa fiduu. Kan takka mana dalagaati baddeetini ala halkan yoo baatee fuudhee manatti hin galchee mana isaa bulchuun hammeenya. Hammeenya sirriin jirtu bara. Ganda sheekaa geesse basakkee bara kalaas. Maali honi na geessu? Maalatti laal sheeka maqaadhaan akka inni ta'u. Naga jira honi na geessu. Num tawaadha quraanoo kan danutti qara'an. Sidaan jansin jedhe laala akkatti inni si laalu wallaahi. Qoosaan itti wallaahi ani isinitti hiriyummaa yoomi obbolummaa yoomi mucaan naman qabu. Hamtuun hin jirtu inshaallah laalleetiin ammaan booda akka dubartii takkitti manatti hin galle laalleetiin alaa bareedduu takka itti fuuna sanii booda. Mana sana gala. Inji jiradhe yaa jijjiratoo inji jiradhe jedhamu alallaa jedheetiin naa jira. Alallaa jedhee jiraatu. Sababa kiyya waliin joolina yaani an bakka itti galu an nun beekaa. Ati namamtee kan nagorsuu keetiif galatoom sirraa fudhadhe. Bakka kamitti galchaa fi deeftee manatti mi? Ulfii kennantitti sana raallee fudhu. Viidiyoo jettus haa gadhiiftu ati ilma dhiiraati yoo goote yoo kiyya gadhiiftetteef sabboontu dhiisuu eddaati. Magartuma kanarraa dhaabbadhu. Saayikoolojikaalii kun dhiibbaa guddaa namarratti uumaa beeki viidiyoo wanti kun osoo hin ta'e yoo Dhiibbaa guddaa namarra uumaa akkuma walitti himee dhiibbaa guddaa namarra uumaa gadaadhiistu ismaa gadhiistu. namni kun nama Haadhiitu maal baashii si godhi kana si doorsistee hordoftoota isaa biratti illee Anu maal jette beektaa? Sanu maal jette beektaa? maal boo? Mucattiin ati taphataa turte kun kana mush jarri taphataa turte ati taphataa turte naan. Fidde ija hiite kan dhiiraadha laaddaan hin beekin. Kana nyaata. Akkuma ani taphadhee viidiyoon sun ka'uu raabba mush akka waan jarri taphattee. ati wanti ofirraa beektu takka illee waan jira. Anu kiniin waasni namni akka waan du'e. Guddaa galatoomi kana kabajjee dhufuu keetiifi garuu mana sanatti adaruma kee adara sitti haa ta'u hin deebi'is. Niin kun hedduu natti mufatee ture. Yaa ani waan badaa hin jenneeni waa'ee Sa'idiif Sumeeyyaallee oguu qaaqu sana dhiisii keessaa bahee dhirsaaf niitiidha boruu isaaniin kun walitti deebi'u jedhee kanuma kana xiqqoo waliin nu buuse ture amma immoo nagaa buufne isallee immoo waan fedhes itti mufadhu waan fedhes ta'u akka inni miidhamu waan hin feeneef kabajaa keessaniifis jecha waamee sirriitti hin gorseenii jira. Abdiin abdii durii natti ta'uu didee abdiin haasa'ee taphatee jedhu sun ni macallisa nama lola magartuu yoo maqaadhaan immoo ni rifata na viidiyoon immoo dhibbaa viidiyoon irraa martee jirti an waan na gootes waan na godhanis wanti hin beeku takka hin jiru maaliif iyyuu aniin kuni dawaa naa goote dawaa hirribaa natti goote natti taphatte oguu ati natti himtu sana osoo si dhaga'ee jiraadhe jedhe baay'ee itti gaabbee innillee jechuudha. Gaabbii feekeen duuba deemti gaa waan fedhes yoo ta'e inni beekee miti yoo dhugaadhaan viidiyoo kana gadhiifti ta'es namni namuuka itti mufatu hin qabu maaliifuu jaalatee miti mucaan kun kan kana godhee isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya galatooma hundi keessanu nu faana cinqamtan isinillee biyya teessanii rabbiin cinqii kan akka isarraa baasu hundi keessan akka obbolummaa akka obboleeyyan rabbii tokkotti du'aa godhaaf isiniin jedha galatoomaa jiraadhaa.